يوم في betayo Yoo harka fuunee kabajamtoota daawwattoota jirra miidiyaa neetwork kun sagantaa harmeeti. Sagantaa harmee keenya har'aatiin bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanoo Filiidooroo buufata fayyaa Hacaaluu Hundeessaa keessatti kan argamnu. Buufata fayyaa Hacaaluu Hundeessaa keessatti haaloonni hordofii ulfaa haala kamiin kan isaan hordofaa jiran, haala kamiin immoo fayyummaa isaanii fi fayyummaa daa'ima isaanii eeggachaa jiru kan jedhuun isaan waliin turtii goonaan hordofaan waliin turan affeerraa keenya. يوم في betayo يوم تنوف لالتي كنا نوبسته ركوب دونسته نوف جراته مالي جركان كدفته Maqaa keerran eegalaan isin jedhu. Maqaan koo Bilisee Hundumaan jedhama. Bilisee amma hordofii ulfaarra kan jirtu. Jalqaba ulfa kana karooraan ulfooftee moo callistee marga ulfooftee booddee of barte? Karoora manaan ulfaa jechuudha. Dursa utuu ulfaan dura karoora maatii fayyadamaa turte? Isa kamiin yeroo jalqabaa fi yeroo karoora maatii fudhatte sana gartuu dhiiga keetiin qoratamtee moo akka feetee man kana hordofii ulfaa sanaa fi qoricha fudhatte? Lakki gartuu dhiiga koo fayyadamee toon taane akkasumatti na qoricha fudhadhe. Karoora ulfaa fayyadamaa turte qoricha karoora maatii erga fayyadamaa turte booddee turtii hangamii booddeedha kanatti ulfoofte? Turtii ji'a ja'a boodadha. Turtii ji'a ja'a booddee erga ulfoofte ji'a meeqaffaa keetii kanatti hordofii ulfaa buufata fayyaa kanatti eegalte? Ergaan ulfaa amma ji'a 8 seenuuf gaafa guyyaa tokkoon seenaa jechuudha. Ji'a 7 fixeera. Hordofii ulfaa kee ji'a meeqaffaarraa gaatee jalqabdee buufata fayyaa kanatti? Ji'a 3 fi 7 lamattan eegale. Yeroo dhufte ogeessonni fayyaa maal siin jedhan? Yeroo inni dhufetti isaanii wantoota nyaachuu qabuu fi wantoota nurraa eeggachuu qabu hundumaa na gorsanii na gashanii isaan keessaas gosoota nyaataa kan akka foonii, kan akka xaafii diimaa fi kan akka aannanii kan dhuguu fi kuduraalee adda addaa kan sooradhu natti himu. Erga soorata sana fayyadamtee booddee altiraasawundii akka tikaatuudhaa fi fayyummaa kee fayyummaa daa'ima kee akka adda baastuu fi ji'a meeqaffaatti kan isaan si ajajan? Miilana ji'a dura kaayetanan gaafuma jalqaba eegaluu kaayetanan dhufee kaayeera jechuudha. Ji'a 3 fi 7 lamatti nan ka'ee deebi'ee immoo kun guyyaa har'aa asitti altiraasawundii naa goomanii kaayetanan gara isaaniitti geesse ba'aa jira isaan maal. Altiraasawundii buufata fayyaa kana qabamoo bakkeetti kan isin kaatanii dhuftan? Asuma keessattan ka'e. As keessatti erga dhuftanii soorata irraa kan hafe gorsa xiinsammuu yookiin addatti gorsa haadholii hordofii ulfaa taasisanii fi wanti isaan kennan maaltu jira ogeessonni fayyaa? Isaan nyaata gahaa akka nyaannuu fi deebi'ee immoo ba'aa wantoota ulfaatan akka oliin fuunee fi nagaa daa'ima keenyaaf aannan minaamin akka dhunnu deebi'ee xaafii diimaa sooradhaa jechuu deebi'ee cinqatiisa immoo minaamin irraa feegaa nuun jedhanii waan akkasii gorsa naa kennanii jechuudha. Gara mana keetti kunuunsa akkamiidha? Of eeggannoo akkamiidha kan siif taasifamu? Mana jireenya kootti bakka mana jireenya kootti nyaata isaan nyaadhuudhaan inni nyaadhaa. Wantoota oliin fuudhiin ba'aa minaamin jiran irraa ani uffannaan eeggadha isa isaan asitti gorsa naa kennanii fi kanaan of kunuunsaa jira jechuudha. Mana keessatti gorsa isaanis fudhadhee. Baay'ee akkuma waliigalaatti hordofii ulfaa yeroo taasisaa turte keessatti qorichoota warreen akka ayireenii jedhaman irra dhiigaatis haa ta'u fayyummaa mucaa keedhaaf wanti buufata fayyaa kanarraa argattee jira? Jira kiniinii naa kennanii turan inni ji'a 3 fudhadhu. Kiniinii sana liqimsaan ture jechuudha. Isaan alatti immoo gara biraarraa akka namaa fayyadamuu hin dandeenye natti himaniiru. Dhukkubbii mataa yoo sirra gahee fi akkasuma immoo wanti adda ta'e tokko yoo sirra ganga'u ta'e fasaashii minaaminni kan ba'u yoo ta'e dhukkuba mataa dhikkubuma addaa yoo ofirratti argite deebiitii kottu naan jedhanii sammuu ani ofirratti hin argine jechuudha. Kiniinichaa fi akka isaan jedhanitti waan ani jiraachaa jiru. Fakkeenyaaf haadholii yoo akka carraasin dhukkubee fi qoricha akka feeteedhaan fudhachuu qabdu moo ogeessota fayyaa dhuftanii dubbisuu qabdu jedhanii isinitti himan? Ogeessota fayyaa dubbisuu qabdu jedhanii akka feetee fudhachuun gaarii kan taane nutti himanii nu fayyaa keenya irrattis fayyaa daa'imman irrattis akka rakkoo geessisuu natti himanii kanaaf yoo rakkoon tokko jiraate as dhuftee nu gaafattaa naan jedhan.
Yaadannoo lattee ulfaadhu galatoon. Galatooma ishee galatooma. Yoom ofii addee beektaa yoom atiin of laaltee rakkanaan obsitee dhukkubduu dhoositee. Maqaa kee eenyu siin jedhu? Dabalee Addunyaan jedhama. Kan inni dhufe Shawaa Meedaarraa hordoffii kan dhufe. Hordoffii ulfaa yeroo meeqaffaa taasisaa jirta? Yeroo lammaffaa. Hordoffii ulfaa amma taasiste keessatti ogeessonni fayyaa gorsi akkam akkamiidha gargaarsaan siif kennan? Hordoffiin godhu keessatti ogeessi fayyaa kan naa kennan kitittilii seeraan akkan godhu guyyaa akkoo akkan hin dabarsine natti himu. Garuu hordoffiillee gochaan jira. Anaaf garuu yaaddoo kanatti ta'u hanqinni tokko tokko jiru. Innis immoo maa'inni hanqinni namaa kutaa deessistuutti jira. Maaliif warri bulanii ba'an jiru. Yeroo warri bulanii ba'an sun immoo warri dhufan immoo nama tokko ta'uu danda'a. Hanqinni jira. Sana keessatti immoo haadholiin 3-4 ta'uu danda'u. Ciniinsuu yeroo tokko yoo dhufe innaa hanqinni jira. Hanqinni namaa otoo namatti dabalanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Hanqinni karaa ogeessotaa jiru kutaa da'umsaa irratti moo kutaa hordoffii ulfaa irrattis jira? Yeroo iddoo lachanuutu jira. Kutaa hordoffii irrattis kutaa da'umsaa irrattis jira hanqinni dooktorootaa jechuudha. Kutaa da'umsaa fi kutaa hordoffii ulfaatti ogeessuma tokkodha kan hojjetu? Ogeessuma tokkodha kan hojjetu. Kanaafuu hanqinni jira. Haati tokko yeroo da'umsaaf dhuftu kutaa hordoffii ulfaa hojjechaa jiru taanaanii haati sun miidhamuu dandeessiidha yaadatti kaasaa jirtu. Amma fakkeenya yeroo tokko haadholii nama 2 ciniinsuu qabuu hin danda'a. Kutaa sana keessa immoo namni jiru nama tokko nama 2 yoo ta'e nama sana deessuu sana hordofuuf baay'ee rakkisaa ta'a. Haadholiin sun miidhamuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu hanqinni namaa itoo dabalamee baay'ee gaariidha jedhee yaada. Ani ofii kootiyyuu nan yaaddaa jechuudha hanqina namaarraa kan ka'e. Hordoffii ulfaa keessa jirtu dhiistee kan guyyaa gaafa da'umsaa keetiif yaaddufte jechuudha. Dabalataan mee hanqina maalii jira? Dabalataan immoo kan hin jedhu gibbii kana keessatti ambulaansiin otoo jiraate baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif ambulaansii tokkitti jira. Amma haadholiin tokko yoo ciniinsuun ishee dhufe haannee diimaarraa ergama ambulaansiin tokko. Sana hedduutti immoo haadholiin miidhamuu danda'u. Kanaafuu akkuma waliigalaatti tokkoyyuu miti ambulaansiin 2 otoo dhaabbataadhumaan gibbii kana keessa dhaabate anaaf natti tola jedhee yaada. Buufanni fayyaa kun addatti of danda'e buufanni fayyaa Haacaaluu Hundeessaa ambulaansii mataa isaatiin qabu? Hin qabu. Otoo qabaatee immoo gibbii keessa dhaabata jedhee yaada kan akka mataa kootiitti. Maaliif amma ambulaansiidhum tokkittiitu jira. Inni immoo haannee diimaadhaa dhufa haadholii yeroo ergamanii gara Phaawulositti haannee diimaatti soo ta'e sana hedduutti ambulaansiin amma dhufutti haadholiin tokko miidhamuu dandeessi. Kanaafuu hanqinni ambulaansii jira. Otoo ambulaansiin gibbii kana keessa dhaabatee dhaabbataadhumaan ana baay'ee itti gammada. Kan biraa wanti hanqinaa jira. Deessistuu irrattis ambulaansii irrattis kun otoo guutamee baay'een gammada jedhee yaada. Ambulaansiin buufata fayyaa kana keessaa dhibuun gaagama haadholii fi daa'imaarra kan ga'uu fi carraa uumee jira jechuudha. Carraa uumee jira. Haadholiinis miidhamuu danda'u. Mucaan sunis miidhamuu dandeessi jechuudha. Haadholiidhaaf amma sadarkaa du'aatti ta'uu danda'a jechuudha ambulaansiin dhabamuuf. Haannee diimaa dhaqanii amma barbaadanii dhufanitti haadholiin sun miidhamuu dandeessi. Kanaafuu hanqinni ambulaansii jira. Otoo guutamee baay'ee gaariidha jedhee yaadan akka nama tokkotti jechuudha. Mee utoo hordoffii ulfaa keessa jirtu yaaddoo kana keessa kan galtee erga dhufteetii kanatti ijaan argite akka mudannootti maaltu jira? Akka mudannootti kan hin arge fakkeenya haadholiin tokko ciniinsuun ishee dhufee ganaa dhaqanitti silkiin bilbilaan bilbilanii haannee diimaarraa ambulaansiin ergamee jechuudha. Anillee ergasiin turre nan deeme garuu haadholiin sun haadeessuu maalaa taatu waan hin beekne qabu jechuudha. Kanatu na mudata asitti. Buufata fayyaa Haacaaluu Hundeessaatti rakkoon hanqina ambulaansii haadholiidhaa fi rakkoo addaati jechuudha. Rakkoo addaati jedhee yaadan akka mataa kootiitti jechuudha. Baay'ee yaadannoo laatteef ulfaadhu galatoon. Isinis galatooma carraa kennuuf kanaaf. Maqaa kiraan jalqabanii isin jedhu? Maqaan koo Muluudha. Muluu jalqaba otoo hin ulfaayin dura qoricha karoora maatii fudhachaa turte?
Karoora maatii fudhachaan ture sajjii sadii fudhachaan ture. Ji'a meeqaaf kanatti fudhatte yookiin waggaa meeqaaf? Ji'a ja'achaan fudhe yeroo lama jechuudha. Yeroo lama fudhattee isaan booddee karooraan immoo kana tulfooftee akka feeteedhaan. Hara karoorumaanii. Karooraan yeroo ulfooftee erga ulfooftee booddee ji'a meeqaffaa giddii kanatti hordoffii ulfa eegalte? Amma jalqabe ji'a shanaffaatti jalqabe. Ji'a shanaffaatti kan jalqabde kana amma kana turtee mallattoo sirratti mul'anne moo maaliif? Mallattoon mul'ateera garuu haala jireenyaatiin iddoo kana waan hin turreefan har'a jalqabe malee. Haala jireenya yeroo jedhamu buufanni fayyaa bakkoota garaagaraa jiraachuu danda'a. Amma sana keessatti fayyummaa kee fayyummaa mucaa kee eeggachuu fi hordoffii karoora maatii daftee jalqabu sirra ture. Hanga kana turunsa sababa maaliif? Jiraachuu jira garuu buufanni fayyaa iddoo nuti jiraannu haala tokko haala nageenyaa waan tokko irraan kan ka'e buufanni fayyaa iddoo keenya waan cufamee jiru iddoo kanatti immoo erga dhufeen booda immoo asitti jalqabe. Gara buufata kanaa yeroo dhuftetti ogeessonni fayyaa maal siin jedhan? Ogeessonni fayyaa nyaata madaalamaa nyaadhu guyyaa keessatti yeroo 5 nyaadhu nyaata madaalamaa nyaachuu qabdaa qulqullina naannoo fi mana kee eeggachuu qabdaa jedhan. Nyaatota madaalamaa yeroo jedhamu wantoota akkam akkamiidha? Kanneen akka xaafii diimaa, baaqelaa, atara kana nyaadhu naan jedhan. Erga dhuftee ji'a shanaffaa keettidha. Ji'a shanaffaa keetti fayyummaa kee fayyummaa mucaa kee baruu fi altirasaawundii kaateetta moo? Immoo ganaan dhaqee kaafan kaane. Har'a jechuudha. Eeyyamman dhaqee kaafa. Akkati altirasaawundii kaatuu fi akkati mana keetti of eeggattuuf ogeessonni fayyaa dabalataan hir'ina dhiiga kee fi fayyummaa keedhaaf viitaaminii isaan sii kennan maaltu jira? Qoricha naa kennaniiru gorsa gaas naa laataniiru. Akka of eeggattuuf jechuudha. Yaada muraachif fadhu galatoomaa. Galatoomaa ishii sinillee. Yoom ofii yaaddee beektaa yoom atiin of laaltee akkanaan obsitee dhukkubduu dhoositee. Maqaa kee beekiraa jalqabaa hin jedhu. Sister Ayyaantuu Malakuun jedhama. Ga'een koo beeksisii midhaashidha. Kutaa tajaajila da'umsa duraa. Tajaajila da'umsa duraa keessatti tajaajila akkam akkamiidha kan isin laattan? Kutaa tajaajila da'umsa duraa keessatti hordoffii dubartoota ulfaatiif kennamu kennina. Hordoffiin kun namoota nu bira dhufanitti hordoffii waan hundumaa guutuu ta'e kenninaa fi laaboraatoorii wantoota garaagaraa hojjechiisna. HIV testiin hojjenna. Namoota nu bira dhufanii hordoffii isaaniitti yeroodhaan akka dhufanii fi wantoota gorsuu qabnu daanjarsaayitii hundumaatti himneetti kan geggeessu. Haati tokko marsaa laguu ishee argitee guyyaa meeqa boodadha kan isheen ulfaa'uu dandeessu? Marsaa laguu ishee argitee guyyaa 15 booda ulfaa'uu dandeessi. Yoo fincaan ishee ilaalamee poozitiif ta'uu danda'a yookiin ulfi mul'achuu danda'a. Kan garuu walqunnamtii gootee guyyaa akkaataatti laguun pireediin itti dhufuun adda addadha. Normaalii namoota guyyaa 28 itti dhufuun guyyaa 10 irraa kaastee yookiin guyyaa 9 irraa kaastee ulfaa'uu dandeessi. Marsaan laguu namaan adda adda waan ta'eef guyyaa 30 kan dhufu jira, 28 26 kan dhufu jira. Kanaaf akkaataa sanaan guyyaa 9 irraa kaastee ulfaa'uu dandeessi jenneeti. Haati ulfaa tokko ulfooftee kaatee turtii ji'a meeqa booddeedha kan isheen dugdaan ciisuu hin dandeenye? Dugdaan ciisuun hin eeyyamamu haadha ulfaa kamiifiyyuu cinaachatti akka ciistu eeyyamama. Garuu irra caalaa immoo termii yookiin immoo marsaa lammaffaa sekondii tiraayimisteer kan jedhu jira. Isaa kaastee walumaa gala dugdaan itoo hin ciistu ta'ee gaariidha. Dugdaan yoo ciiste rakkoo maal akkam akkamiidha kan irrattu? Dugdaan inni ciiste ergansuu ishii fi daa'imaa irratti rakkoo irratti uumuu danda'a. Daa'imni amma ishii keessa jirutti ergansuu isheen ergantu sanaan waliin wal qabata waan ta'eef kanaaf rakkoo irratti uumuu danda'a. Ergansuudhumaan wal qabata. Haadha hordoffii ulfaa eegaltii tokkoon gorsa fayyummaa isheedhaaf gorsa akkam akkamiidha kan isin laattan? Haadha nu biratti hordoffii jalqabde tokko niwutireeshiniidha kaasneeti kan nuti gorsa kenninuuf akkaataa haala nyaata ishee nyaata madaalamaa nyaachuu akka qabdu guyyaa keessatti dabalataan kan yeroo kaan nyaattu irra nyaachuu akka qabdu nyaata madaalamaa eeguu jennu immoo wantoota ayiranii baay'inaan of keessaa qabanii
wantoota vaayitaaminii baay'inaan of keessaa qabanii wantoota akkasii nyaattudha kan nyaatota adda baasnetti. Mee wantoonni isin akka gorsaatti wayita ulfaa fi da'umsa booda laattan maal fa'i? Da'umsa duraa fi da'umsa booda kan nuti kenninu daanjarsaayinii wanti jedhamu hin jirra balaa tasaa jechuudha. Dubartoota ulfaa irratti wantoota argamuu hin qabne wanta jedhamu yeroo garaatti baatan wantoota sana daanjarsaayinii jennee kenninaaf mataa dhukkubbii garmalee teessee yookaan yoo lafti kan ittiin maru ta'e fuula ishee harka ishee miila ishee kan dhidhiitassu yoo ta'e karaa gadameessaatiin dhiigni kan dhangala'u yenna ta'e daa'imni sa'aatii warraaqii jalqabee kaasee sochii yoo addaan kan kutu ta'e kuni balaa hamaa jedhama. Isa kana gorsa kenninaaf yeroo mallattoo akkasii arganitti dafanii gara buufata fayyaa keenya akka dhufan. Erga da'aniin booda immoo daa'imni harma hodhuu dhiisuun hin jira. Karaa gadameessaa fooliin ba'uu, fasaashiin ba'uu yoo fooliin san kan namatti hin tolle ta'e tukkusaata garmalee kan itti godhu yenna ta'e mataa dhukkubbii garmalee kan isaan mudatu ta'e da'umsa booda immoo mallattoon akkasii yenna jiraate akka dhufan godhu. Mee yeroo baay'ee hanqinni dhiigaa nama kamirrayyuu jira. Garuu addatti yeroo ulfaa haadholii maaliif mudata? Haadholii kan inni mudatuuf addatti yeroo ulfaa'e daa'imni isaan keessatti uumamu kun haadha kanarraattidha kan inni dhiiga sana fudhatu jechuudha. Kanaafuu nama biraaf dhiiga qoodaa wanta jirtuu fi hir'inni dhiigaa ishee mudachuu danda'a. Hir'inni dhiigaa sun akka isa hin mudanneef immoo nyaata dabalaa akka nyaattuu fi ayiraniin kan nu biraa kennamu hin jira qorichi. Sanas hin kenninaaf. Haati ulfaa yeroo garaatti baattu lubbuu lama waan sooratuuf soorata akkamiidha kan isheen soorachuu qabdu? Soorata kuduraa fi muduraa qabanii soorata ayiranii baay'inaan of keessaa qabanidha kan isheen soorachuu qabdu. Kuduraa fi muduraa kun jedhu wantoota akka burtukaanii vaayitaaminii wanta qabanii wanta burtukaanii firaafirii atakiltii fi nyaata bishaataa ta'e yeroo kamiin aannan bubbaa foon diimaa akka isaan nyaatan kan nuti isaan gorsinu. Yoo waan sana argatanii hin fayyadamne ta'e hanqinni isaanii yookiin daa'ima isaanii irra gahu maaltu jira? Yoo dubartoonni ulfaa nyaata madaalamaa hin nyaanne daa'imni isaanii illee qaama guutuu argatee akka hin dhalanne gochuu danda'a. Walumaa gala aktiivii ta'uu dhiisuun isaanii daa'imni garaagarummaa qaba. Dirqama immoo wanna sana qofa miti yookiin foon yookiin buphaa qofatu hin taane wanti bakka sana bu'ullee hin jira. Wantoota akka shumburaa, atarii, baaqelaa kanallee warri wanta sana argachuu hin dandeenye wanti sana dabalataan wanta bakka sana bu'u fudhachuu danda'u. Haati tokko carraa ulfaa'uu ishee akkamiin dabaluu dandeessi? Normaalii haati tokko kan dhiiraaf dubartiin tokko wal quunnamtii saalaa waggaa tokko keessatti godhanii yenna waggaa tokko sana keessatti ulfiin uumamu ta'e wantoota vaayitaaminii qaban qorichoonni kennaman illee hin jiru. Wantoota vaayitaaminii qaban sana akka fudhattu dabalataan gara buufata fayyaa deemtee akka mariisistu godhama. Akkaataa ulfaa'ina dabaluuf immoo yaa'u wal quunnamtii saalaa biyaansi torbee keessatti gizee 2 yookiin gizee 3 gochuu qabdi. Yeroo itti hundumaatu hin taane immoo yeroo itti wal quunnamtiin saalaa ulfi uumamurra eeganii wal quunnamtii gochuu qabu. Nyaatota vaayitaaminiidhaan baay'inaan of keessaa qaban immoo fudhachuu qabdi ulfaa'uudhaaf. Haati tokko erga deesseen booddee abbaa warraa ishee wajjin ciisuudhaaf yookiin wal quunnamtii gochuudhaaf turtii hangamii booddeedha? Ji'a tokkoon booda gochuu dandeessi. Ji'a tokkoon asitti yoo goote miidhaa akkamiitu ishee mudachuu danda'a? Miidhaan ishee mudatu jiraachuu dhiisuu danda'a garuu noormaalii qulqullaa'uu dhiisuu dandeessi haadhisuun jechuudha. Deessee hanga ji'a tokkootti fasaashiin adda addaatti dhufuu danda'a. Adda addaa eegumsiin jedhu bifa isaa kan jijjiirrate yaa'u rakkoo biraa waan irraan uumamichi ji'a tokkoon booda yoo goote garuu bareedaadha. Yaada hundumatti ulfaadha. Galatooma. Isinis dhuftanii waan dubbistaniif galatooma. Tajaajila maalii argatteeti kan atas ciisaa jirtu? Tajaajila ulfaa yaani dhiigni naangala'ee
achi booddee fincaanis dhiigas na ilaalanii ultrasaawundis ilaalamee achi yaa narraa bahe. Jennaan qoricha naaf kennan. Jalqaba hordofii ulfaa buufata fayyaa kanatti kanatti taasisaa turte. Ji'a meeqaaf taasistee kaatee buufata fayyaa kana erga dhuftee moo mana keettidha kan inni sirraa ba'e? Manumatti otoo riftii godhadhu naan jennatti mani kanaan irra otoo boqonnaa fudhadhaa jiru. Manumatti narraa ba'e deebi'ee asumatti immoo uffee ilaalame. Yaa qoricha naaf kennanii akka naaf taragamu jecha. Manatti hojii ulfaataa hojjetteeti moo sababa maalirraa keeti kan mallattoon sun jalqaba sirratti mul'ate? Waan ulfaataarra hin fuune garuu sababa xiqqootiin. Sababa sanaan erga buufata fayyaa kana dhufteeti ogeessonni gorsa akkamii erga siif laatanii booddeedha kan isaanii akka inni siif qulqullaa'u godhan? Sababa boqonnaa fudhadhu naan jedhanii waan ulfaataa hin fudhiin waan tokko boqonnaa fudhadhu naan jedhanii waan kana sababa naaf kennanii wantichaan immoo ittumaan ijee garuu narraa bu'e. Dhiigni naan ga'e jecha. Ji'a meeqaffaa keettidha kan inni sirraa ba'e? Ji'a 2. Ji'a 2 kanatti jalqaba ulfaa'uu kee mirkaneessitee fincaan kee ilaalamtee kaateeti? Guyyaa gaafa inni sirraa ba'e yerooma sanatti dhufteeti moo kanatti of ilaalchiste ogeessota fayyaa ittiin bulteeti? Buleeni. Ittiin buleeni. Erga ittiin bultee dhuftee miidhaa qabaa turtee dhufte yookiin immoo waan kana of eeggannoo gochuu qabda turte waan siin jedhan qabu ogeessonni fayyaa? Waan naan jedhan boqonnaan fudhadhu waan ulfaataa hin fuudhin naan jedhanii. Wanticha waan ulfaataas hin fuune waanuma xiqqootiin na mudate. Amma ergasii qulqullaa'ee kanatti taa'aa jirtu ba'uu dandeessaa jechuudha? Ba'uu nan danda'a yeroo xiqqoof taa'e ba'uu nan danda'a. Rakkoon kun deebi'ee mudata moo hin mudatuudhaan kan isaan sitti himan? Mudachuus danda'a hin mudachuu dhiisuus danda'a. Kanaafiyyuu akka of eeggannoo gootu sitti himaniiru jechuudha. Yaada nulaatti ulfaadhu galatoomi. Galatoomi. Dursa maqaa kee fi keerraan jalqaba. Maqaan koo Siister Buruktaayit Gazaanyi jedhama. Gaheen hojii kootii BSC Midwaayifiidha. Kutaa da'umsaas kutaa hordofii ulfaas nan hojjedha jechaadha. Kutaa da'umsaa keessatti tajaajila akkamiidha kan isin laattan? Kutaa da'umsaa keessatti haati tokko dhuftu yeroo ciniinsuun qabatee dhufu wanti laatamuuf wanta hedduu jira jechaadha. Haati sun yeroo dhufteettu dursiniin akka isheen dhufteeni BP isheen kaasnaa fi yeroo kaasnee fi booddee immoo mucaa dhaggeeffannaaf daa'ima garaa ishee keessaa jechaadha. Garaa ishee keessa dhaggeeffannii fi daa'imni ishee kun sirriidhaan jiru jechuu fi ilaallaa. Eddasiitii booddee immoo dhiiga isheen nu lakkoofnuuf immoo akka gifiitii qabaattee dhiistees ilaallaaf jechaadha. Iddisa laallee fi booddee daa'ima ishee dhaggeeffannee immoo harka keenya immoo gilaabee uffannee immoo gadameessa ishee ilaallaa jechaadha. Gadameessi sun banamee jira immoo banamee hin jiru kan jedhuun jechaadha. Miixuun immoo bakka lamatti sirrama jechaadha. Kan da'umsi deessuu dhamtee yaadamtu wayi soobaanis kan dhufan jiru jechaadha jechuun soobachuun foolsiree bareen akka keenyaatti jechaadha. Fi tiruuree bareen. Foolsiree bareen yaaduma miixuu fakkaatee kan jalqabu jira. Yoo akkas ta'e ilaallaacha kanaaf gadameessisee ilaalamuu barbaachisa jechaadha. Tiruuree bareen immoo jammareera moo hin jammarre kan jedhu miixuu ilaalleeni gaafa kaanu yoo jalqabeera ta'e akka isheen nu bira turtutti himna jechaadha. Yoo immoo hin jammarre ta'e immoo gara mana isheetti akka isheen deebitutti itti himneetiyyuu kanumaan gaggeessina jechaadha. Yoo jammaree asumatti nu biratti hordofneeni asumatti deessisna. Yoo immoo humnaa ol ta'ee waan keezii adda addaa jiraate immoo riifar garaannee diimaattis paawuloosittis hin goona jechaadha. Miixuu sobaa yeroo jedhamu haadha sanarratti dhukkubbiin mul'atu jira. Dhukkubbiin sun akka inni dhiisuu fi tajaajila maalii laattuuf? Kan ammoo kan ilaallutti irra deebinee dhaggeeffannaa sa'aatii ammas deebineen tursiinaanii yoo daqiiqaa 10 gidduutti daa'ima garaa ishee irra harka keenya ilaallaa. Daa'ima garaa ishee irra keenya ilaallu kana gidduutti deddeebi'ee ittiin dhufu taanaan
gara mana isheetti akka isheen deemtu hin gadameessisee sun cufaa taanaanis waan as tokkoof hin qabdu jechaadha. Haati tokko da'umsaaf geessi gaafa jedhamu hordoffii ulfaa akka isheen taasisaa turte jalqaba cheekii gootumoo calistanii kutaa da'umsaatti dabarsitu. Dura yeroo isheen akkuma isheen dhufteen duran seensisannaa jedheera. Yeroo seensisannuu kaardii bakka isheen baafattummaa raawwachiisna akka kaardii qabaattee hin gaafannaan afaaniinis jecha kaardii mana kana hordoftee taa'annaan yeennuun jetteen kaardii isheetti fidatti yoo hin dhufnes immoo kaardii ishee haaraa fidattee dhufte malee wanta deebisnuuf hin qabnu jechaadha deessuu kamiyyuu. Haadhi tokko da'umsaaf kutaa da'umsaa yeroo seentutti turtii hangamii booddeedha kan isheen da'uu dandeessu. Turtii hangamii yoo turte immoo daa'imni ishee ukkaamamoo yookiin immoo daa'ima ishee irra dafee miidhaan ga'uu danda'a. Kana nu murteessuu dandeenyu. Amma dhuftes amma da'uu dandeessi. Ooltees galuu dandeessi. Yoo irra turate turtiin daa'imni ishee kan affanamannee yaadnu nuyi gubbeen mucaa kan jedhamu jira. Inni yoo jalaadhaan kala'ee sa'aatii 8 ol ture daa'imni gadameessisee sun immoo dabalaa hin dhufu taanaan dafnee ofirraa deemsisna jechaadha nu asii riifar goona jechaadha nu bukkeettis hin tursinu. Haati tokko yeroo jalqabaaf yoo baqaqsanii yaaluu dandeesse yeroo lammaffaatti miidhattee deemuu dandeessi? Hin dandeessi. Yeroo lammaffaa ala duraa baqaqsamtee yoo yaalamte inni isheen baqaqsuun wayi daa'ima ishee sirriitti hin jiru ta'a. Wayi haala ta'umsa isaatiin ta'uu danda'a. Wayi giffiitiinis ta'uu dandeessi jechaadha. Dabalanii dhiigaatiin kan murtaa'e. Wayi immoo daa'ima isheetu sochii daa'ima isheetti qannaseera kanaan ta'uu dandeessi jechaadha. Operaasyooniin kan isheen taatu. Garuu nu biratti immoo operaasyooniin gatiin hojjetamnee fi dursinee yoo hordoffii nu biraa qabaatte dursinee maal tokko qabaatte riifar goonaa nu biratti hin deessu. Jalqaba opereeshinii taateetti taanaan lammaffaarratti nu biratti hin deessu. Gara biraatti deemti gara operaasyoonii lafa hojjetamutti irratti. Achitti garuu nagaas ta'uu dandeessi operaasyooniis ta'uu dandeessi hin beekamu haala da'umsa isiitu wassanas. Jalqaba yemmuu immoo sababa maaliitiin kan isheen kutaa opereeshiniitti dabalu? Sababa isheen dabalu sababa adda addaa qabaachuu danda'a. Yeroo ingili kan jennu irra turuudhaan bitiin sun yoo irra ture yoo daa'imti ishee sirriidhaan hin jiraanne yoo daa'imti ishee sochiin daa'ima ishee hin qannasa ta'ee qannaseera ta'e sababa kanaan ta'uu dandeessi jechaadha. Haati yeroo jalqabaaf opereeshinii taate immoo yeroo meeqaaf kan isheen opereeshinii danda'uu dandeessu? Yeroo ammaa kan maatti afuriin eeyyamamaaf jechaadha. Isaa olitti ni eeyyama. Haati tokko da'umsa booda tajaajiloota akkam akkamii argachuu qabdi? Da'umsa booda immoo eegga deessee booda immoo daa'ima ishee akkasiin sirriitti hoosisattu inni hordofnaa jechaadha. Deemnee harma daa'imaas hin qabsiisnaa fi daa'ima hoosisattee kaatee akka isheen as turtu immoo ammas deebinee dhiiga ishee dabalataan irra deebinee hin kaasnaa. Dhiigan hordofnaa dhiiga arti immoo dhiigaan jirtunnee irra deebinee immoo baataal saayinii kan jedhamu irra deebinee ilaallaan jechaadha isaan. Asitti kan nu tursii goonu garuu sa'aatii 24 hin tursinaa sa'aatii 6 olis. Kan isheen as turtii taatu. Haati hordofnee daa'imni ishee nagaa ta'e haati sun nagaa taanaan gara manaatti geggeessina. Daa'imni sun immoo yeroo dhalatu daa'imni tokko tokkos kaawunsiliingii siin goonaa jechaadha. Sirriitti hubannoo siin kennine maaliif daa'imni sun mana galee immoo harma nodhu ta'eennaan kalariin isaa bicaa taanaan kiiloon isaallee baay'ee qannasa taanaan deebistee akka isheen fiddu tukkusaatii qaba taanaan nuwaadhaan isaa taanaan deebistee akka isheen fiddu goona jechaadha. Haati suni ofiis akka hin miidhamneef daa'imni ishees akka hin miidhamnee fi turtii hangamii gidduutti of eeggannoon isheen ittiin daa'ima ishee hoosisuu dandeessu. Turtii isheen ittiin daa'ima ishee qulqulleessuu dandeessuu fi yeroo haati tokko deessee asii baatu gorsa akkamiidha kan laattaniif? Gorsa nu laannuuf akkuma amma jedhe yoo daa'imni ishee sun kalariin isaa bicaa taate iji isaa bicaa taataana konjektiif kan jennu jira. Isaafuu nu barattuun ilaalamtu riifar deemte jechaadha waan akkasii yoo mana galtee mudate tukkusaatii qabaatti taanaan daa'imni sun hin hodhu taanaan deebistee hatattamaan akka isheen fiddu goonaa kittibaatiis akka isheen deebitee fiddu goonaa jechaadha. Ofii isheetii immoo mataa dhukkubbiin jiraatee dhiigi garmaleetti baay'ata ta'ee jennaan ofiis akka deebitee dhuftee yaalamtutti illee hubannoo kana kennee gara manaatti si geggeessina. Erga gara mana isheetti galtee booddee soorata isheen soorattu adda bahee qoodamee jira. Fakkeenyaaf harmi akka daa'imaa ba'uuf haatillee akka itti daa'ima hoosistu gorsa isin laattaniif maaltu jira? Isarratti laannaa fi isaafis innis immoo nyaata akka marqaa ta'e illee haxumiitii illee ta'e wanta maxxanamee qophaa'e tokko sirriitti akka isheen fayyadamuu qabdu. Maaliif of duwwaa miti daa'imni isin hoosisti waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu hubannoo kana laannaaf jechaadha. Nyaata akkasiin sirriitti nyaattu.
Mana keessallee iddoo tokko duwwaa akkasii hin ciisaan ollee akkasii mana keessa moo sosochootu maaliif dhiigisees nyaattee dhugdee dhuma tokko ciisti taanaan deebi'ellee mataa dhukkubbisu waan adda addaa sitti fiduu danda'a ciniinnaas waan ta'eef deddeemtee mana keessa deddeemtee deebitee akkasii hin ciistu raftee akka godhattu amma 45tti immoo naa akka waafaa waliin kaasnetti himnaa jechaadha akka Deessee kaatee turtii hangamii booddeedha kan isheen mana keessa socho'u of jajjabeessuu eegalu. Har'umaa kaastee nan deessisa. Waan hojii hojjechuutu hin ta'in ofumaa nyaata nyaattees deebitee deddeemtee deebitee ciisuu. Fincaanis amma akka fincooftu. Fincaa yoo amma fincooftee dhiigiin baay'atu. Dhiiga sanas koontirool gochuu dandeessi jechaadha. Kanaaf isas deemnaa jechaadha. Mana geessee dhiigni kan baay'ee dhangala'u jiraachuu danda'a. Warreen sunoo tajaajila maalii deebi'an argachuu danda'u? As dhufan akka dhufanutti himna akka kanas tajaajila dhiigi garmalee dhiigdeennan haati koo tokko garmalee dhiigdeennan hin miidhamte waan ta'eef kan haadha tokko miidhuyyuu dursayyuu kanadha waan ta'eef dhiigichadha waan ta'eef akka daftee as deebitutti himna jechaadha. Dhiiga garmalee dhiigdee nu biran dhufti nu biraan immoo himoogilibinii ilaallaanii gulukoosii irra sin keenya jechaadha. Sarra keenya nuufis nuun dhaabatu taanaan nus gara ilaallatu gara hospitaalaatti rifar goona jechaadha. Kanaaf jaardarsaayiniinna isa dursa kanaaf itti himna jechaadha. Haati tokko boqonnaa tun fudhateen daftee walirratti kan deessu yoo taate rakkoo akkamiidha kan ishee mudatu? Rakkoo haadha tokkoo kan mudatu namni tokko jechaadha yeroo da'u waggaa 2 ta'uu qaba. Har'a yoo deessee fakkeenyaaf amma ji'a 6 akka isheen harma ishee qofa hoosistutti himnaa jechaadha. Nyaata dabalataa tokko malee harma kee qofa amma ji'a 6tti hoosiseenaan ji'a 6 booda immoo nyaata dabalataas harma ishee sama waggaa 2 akka isheen hoosistu. Yoo da'uu barbaadde immoo ammas waggaa 2 booda akka itti fuuftee deessu malee waggaatti yoo deessee mucaansees hin miidhama isheenis hin miidhamte jechaadha. Addatti haadharra rakkoo akkamiidha kan ga'u? Ofuma isheetii boqonnaa argachaa hin jirtu jechaadha. Haati sun rafti godhachuu qabdi. Hin hoosisti waan ta'eef yoo hoosisti daa'imti sunis hin miidhama daa'imti dhalate sun. Maaliif amma waggaa 2 harma haadhaan arganne gatii ta'ee fi miidhamuu danda'a. Haati sunis immoo maal hoosistire? Daa'ima lammataatti dhufe jechuun kun dhaabate jechaadha. Saayikooloojiis hin miidhamte jechaadha. Haadholii yeroo baay'ee ulfi ji'a 2, ji'a 4, ji'a 6 ga'ee irraa ba'u. Rakkoo maaliirraa ka'eeti? Inni immoo haadha hundumtuuyyuu kan ulfaa'e hundaan jennu. Mudatuu danda'a ta'a. Anaaseefaalikii kan jedhamu jira. Anaaseefaalikii jechuun mataa isaa kan hin mul'anne ta'uu danda'a. Kanaaf altiraasaaawundii mataan isaa kan barbaachisu jechaadha. Daa'imni gaafuma dhalatu akkuma ulfa ta'uu ishee barteen fincaan ishee ilaalamtee dhufte hordoffii yoo jammarte. Daa'ima sana immoo altiraasaaawundii ji'a 3tti ilaallaan. Ji'a 3dhaa kaasnee immoo amma ji'a 5 gidduuttis ilaalla. Ji'a 5 gidduutti immoo qaama isaa ijaaree fixeera taanaan jechaadha. Kana booddee wanta barbaachisu hin jiru taanaan immoo akka isheen daa'ima sun qaamni isaa sirrii hin taane akka isheen addaan kottu iyyuu goona jechaadha. Daa'ima nagaan dhalachuuf jechaadha. Koo kana gidduutti immoo ta'ee akkuma carraa wayii dhiigis itti immoo yoo dhiigii garmalee baay'ate al tokko dhiigis ulfirraa ba'uu kutuu danda'a. Karaa fagoo deemuudhaan illee ulfi sun addaan cituu danda'a jechaadha. Yaaduma malee keezii immoo annaawanii keezii man beekamneenis ulfi sun addaan cituu danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu dursanii of eeggachuu qabu. Of eeggatee namni tokko ulfa ta'ee booddee gara buufata fayyaa dhufee hordoffii isa sirriitti jamarachuu qaba. Ayiranii illee sirriitti fudhata. HIV illee dhufee ilaalamuu gatii qabuu fi haati tokko yoo amma qabaattee gara daa'imaatti akka hin dabarre qorichi gatii kennamuu fi kanaaf waan mudatu dhuftee daftee ilaalamuu qabdi jechaadha. Warreen jalqaba daa'ima tokko godhatanii ka'anii deebi'anii gidduutti yeroo karooramaatii fayyadaman tasuma dhala dhabanoo kan isaanii keezii maalirraa ka'eeti? Waan akkasiillee garuu fudhachuun kanuma jirudha. Deesseennaan bultii 45 booddeedha jalqabdee fudhachuudha. Yoo dandeesse immoo amma ji'a 6tti harma sirriitti hoosistatteetta taanaan si'a 8-11 gidduutti harma hoosisteetta taanaan sunuusii takalakkaluu danda'a. Sun immoo amma taanetti immoo makalaakaa fudhattee deebitee ulfa sakaxaluutti hin da'u ta'e wanta akkasii hin jiru. Garuu baay'ee dheeraa fudhachuun waan qabdu gaa. Waggaa 2 waggaa 4 gidduutti fudhattee deebitee da'uu dandeessi jechaadha. Daa'ima da'anii ka'anii turtii hangamii booddeedha kan ulfaa'uu danda'amu? Waggaa 2 booda. Waggaa 2 booda. Yoo daa'ima da'anii ka'anii guyyaa 45 sana booda karooramaatiin fudhanne ta'e isa booddee ji'a 6 utuu hoosisanii ji'a 6 booda ulfaa'uu hin danda'amaa? Hin danda'u. Namoonni baay'een mudata kunis. Amma ganaan dhiiga koo eegatu jedhanuu warri ulfaa'an jiru.
Kana gidduutti yoo ulfaaniiru ta'ee wanni godhamu hin jiru kaa ulfuma ishee sanatti dabaltee ulfooftee amma ji'a 8-7 illee daa'ima ishee kana hoosisattee isaatiin booda daa'ima kana dhaabdeemu isa sanaaf immoo of qopheessitee taa'uu qabdi. Achitti daa'imni inni ji'a 8tti harma utuu addaan kute kuni miidhaan irra ga'u hin jiru. Hin danda'ani miidhaan irra ga'a. Maaliif haadhatu balleesse kaa? Utuu kunoo hubannoon utuu kennamuu fi da'uun qabdu turte. Kana gidduutti immoo gatii deessee fi immoo daa'imni sun miidhama. Garuu daa'ima sana immoo akka miidhamne immoo nyaatallee bakka buustee fi fayyadamuu dandeessicha. Walumaa galatti haadholiin yeroo daa'anii kaanii guyyaa 45 booddee karoora maatii fudhachuu qabu. Karoora maatii asittis hin kenninaaf nus. 45 odoon guutiin fedhii isaanis gaafannee akkuma isaan da'anis attattamaanis hin laannaaf. Rakkoos hin qabu 45 eeguus hin dandeenye. Asittillee fedhii qabaannan garuu namoonni tokko garuu hin mari'annaadha abbaa manaa keenyaanii nu didu malee akkuma madaaniin amma sanaan karoora maatii hin laannaaf nu. Karoorri maatii waggaa 5 fi isaa olii fi gosa adda addaa jira. Warreen sana yoo fudhatan bultii 45 sana gidduutti yoo karoora maatii kan waggaa 5 fudhatanii kan waggaa 5 sun rakkoo irratti uumuu danda'u haadha irratti. Uummata tokko waan ta'uu hin jiru. Barbaadnaan isheen kan waggaa 5 sana galfattee waggaa 2 booda nan baafadhaa nan daa'imnaan inni baasnee ulfa ishee sanatti qaxxalachuu dandeessi. Ayyee yaada bulachee buufadhu. Maqaan kiyyaa Geetaachoo Taaffasaa jedhama. Hojiin gahee kiyyaa meedikaal raadiyooloojii teekinooloojiidha. Ultiraasaawundii hojjedha. Akkuma beekamu egaa ultiraasaawundiin faayidaa guddoo qaba. Ispeeshaalii warra ulfa qabaniif, warra daa'imwaniif akka malee fayyada. Warri kun immoo an guddoo itti fayyadamuu jira jechuun akka jafaa baruuf dhufanii teessoo daa'ima fa'aa ilaaluutu sochii daa'immallee akkasumatti ilaalamu. Yookiin kana callaa osoo hin ta'in immoo kan akka inkompiliit aborshini fa'aallee yoo jiraate asumatti ilaalamani. Kanaafuu faayidaa baay'ee qaba onneen ultiraasaawundiin faayidaa guddootti kennu jira. Ispeeshaalii warruma ultiraasaawundii akka barbaadu warra deessaa osoo hin ta'in warri emerjensii illee akka appendix illee akka wanni obstruction illee qaban waan guddoo fayyadamuu jirani. Asumatti kun isuma hojjechuu jirra jechaadha. Ayyaga daawwattoota sagantaa harmee sagantaa keenya daawwachaa akka turtan abdii qabna. Akkuma ilaalaa turtanii haadholii hordoffii ulfaarraa kaasnee hanga kutaa da'umsaatti jira waliin kan turtii goone sana keessatti egaa buufata fayyaa kana keessatti hanqinni karaa haadholii hin barbaachisa. Haadholiidhaaf bu'aa buusa jedhamu waa hedduutu jira. Tokko jenna yoo eegalle haadholiin buufata fayyaa kanarratti da'umsaaf gara kana dhufanii ambulaansii tokko buufata Haanee Diimaarraati kan isaan ittiin hordoffii ulfaa xumuranii da'umsaaf kan isaan kutaa opereeshinii haa ta'u da'umsa nagaa ta'u kan isaan argatanii hanqinni buufata fayyaa kanarra jiru tokko jennee yoo ilaalle ambulaansiidha. Ambulaansiin tokko hin jiru taanaani haati tokko lubbuun ooluudhaaf yookiin daa'imni tokko lubbuun hafuudhaaf carraa dhiphaadha kan isheen qabdu jechuudha. Ambulaansiin buufata fayyaa kanaaf hin barbaachisaadha. Qopheessituun qophii kana ani Hawwii Damiseeti. Ogeessi kaameeraa keenya kan nu wajjin ture Daawit Tashoomaati. Waan nu daawwattaniif uffadha. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Yoom ofii addee beektaa yoo